السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني خردفتوني برسيسا ورمو أبل الحمد لله يعني نجكوت نجيني في خنجال الله هن كبجادا باك جرتن مرة سناجو دعوتوتن كي فيديو رخنا كيستي ونين سنبرسيسو حالهم نشبكة باك جرتني بيكو دندي سنني سنبرسيسو يوكين هم نتوركي باك سنجرتني يجلو سنجالة نتوركين باك سنجرتن كنا نتوركي سر دلقو 4G تاو 3G تاو 5G تاو haala humna shabakaa keessanii yookiin neetwoorkii bilbila keessanii bakka jirtanii san jechuudha isin gale humna bakka isin jirtan sani neetwoorkii sirriitti isin bira dalagu 4G tahuu 3G tahuu ammallee 5G tahuu haala salphumatti beekuu dandeessan isin barsiisa akkasuma warroota wifi illee jechuudha isin gale egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilii itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawunloodii godhatan description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Liinkii as jalaa argattanii liinkicha irratti kilikni gootanii. Hayya daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan weebsaayitii keenya kanarra isin fida. Achi booda asirra suuta gadi deemtu jechuudha. Aappii daawunloodii godhachuuf asirra gadi deemtaniituma. Aappiin kun hedduu tokko bareedaa jechuudha isin gala. Salphumatti bakka isin jirtan kana humna shabakaa bakka jirtanis beekuu dandeessan jechuudha. Achi booda rakkaachuu dandeessan jechuudha. Achi booda daawunlood kajoon jiraa irratti kilikni gootu. Achi booda aappiin haala kanaan isin dhufa jechuudha. Haala kanaan pilaastorii irra isin fida. Daawunloodii godhatan jechuudha. Anan buufadde waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu. Achi booda yeroo buufatan open irratti kilikni gootu. Achi booda aappiin haala kanaan isiniif bana. Achi booda startii kilik gootu. Achi booda ammallee OK kilik gootu. Achi booda ammallee continue kilik gootu. Ammallee continue kilik gootu. Ammallee halluu gootanii ta'ee yemmuu kanataniifi ammallee halluu kanaan continue gootu. Ammallee halluu gootu. Achi booda aappiin haala kanaan isiniif bana. Yeroo haala kanaan isiniif baname achi booda wanni gochuu qabdan yeroo haala kanaan asitti isin fide jechuudha. Asirratti kilik gootan. Achi booda haala kanaan akkuma asirratti argaa jirtan adda baafatan jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan 5G ni jira, 4G ni jira, 3G ni jira, 2G ni jira jechuudha. Ni gala. Ammoo haalli itti adda baafatan haalli immoo humna shabakaa bakka isin jirtanii san isa keessa bareedaa ta'e jechuudha. Isuma isin filata. Amma kiyya akkuma asirratti argaa jirtan shabakaa asirratti na bira dalagu shabakaa 4G jechuudha. Ni galee. Isa kaan akkuma asirratti argaa jirtan 5G'n duwwaadha. 3G'n duwwaadha. 2G'n duwwaadha jechuudha. Garuu 4G'n parsantii dhibbarraa dhibba jechuudha. Ni galee akkuma asirratti argaa jirtan shabakaan na biratti sirriitti dalagu 4G jechuudha. Haala kanaan shabakaa bakka isin jirtan kana shabakaa sirriitti dalagu aappii kanaan adda baafachuu dandeessan jechuudha. Ni galee. 5G ta'uu, 3G ta'uu, 4G ta'uu, 2G ta'uu. Egaa shabakaan bareedaan akkuma beekamu 4G fi 5G dha jechuudha isin gala. Keessattuu 5G bakka hundaa miti malee bakka tokko tokko dalagaa jira jechuudha. Amma gadhiifamee jira. 4G silaa bakka hunda kan jiru yoo isin bira shabakaan dadhabaate maleedha. Haala kanaan humna shabakaa bakka jirtanii san neetwoorkii keessan jechuudha. Humna neetwoorkii keessanii haala kanaan aappii kanaan beekuu dandeessanii jechuudha. Ni galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jettanii abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een arga akka irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun doftanadha. Barumsa birootiin aga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.